Ashamaa nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa biyyaaf mana jirtanitti isiniif haa ta'u durfoota kiyya akkam jirtu nagaa keessan nagaadha galata waaqayyoo taa tolu akkasuma warra nuti chaalanii kiyya hunduma yeroo hundaa hordofaa jirtan baay'ee galatoomaan isiniin jedhu obboloota koo ammalleen warroonni sirnaa taasisaa jirtan warroonni gabaadhunaan jechaa jirtan hedduu tokko galatoomaan isiniin jedhu obboloota kiyya akkasuma immoo warri haaraa dhuftan taani kanaaf haaraa yoo taatan subscribe like share taasisaan isiniin jedhu obboloota kiyyaa gooftaan isin eebbisu galata guddaa na biraa qabdu hunda keessanuu har'a immoo holma kiyyaa waan fakkaatuun isinitti agarsiisa maal hojjetaa walitti arra biliseenii nafaana tura obboloota kiyyaa kun qurxummii dharraan qurxummiin hojjedha akkanan hojjedhutti gaal namoonni baay'ee mu'aa garaa garii qaba nafaana turaan isiniin jedhu obboloota kiyyaa. Namoonni tokko mana tokko keessatti wantoota kana ijaarri hin baasan jedhu garuu yeroo xabbasnu akkas wayyaa mi'aa kan qalleen warri biyya kanaa garuu akka baasnu barbaannu garuu naan hojjennu immoo hojiin kee waan nu jalaas tabalaa sha'uu fi nuti garuu baasnu hojjechuu qabnaan isin jedha. Ana garuu natti hin kaan obboloota kiyyaa namoonni tokko milisnitti namoonni haamalli isaanii garaa garii nu ta'uu danda'u isin ta'uu danda'u maa baaftan jedhanii Daru keessa sabaatiin hojjetaan isiniin jedhu obboloota kiyyaa. Akkasuma obboloota kiyyaa kaleessa itti biratti shamarree Oromoodhaaf guyyaa lama haftee kanneen ofiisitti nuuf ajjeestee kan jedhan argin ture. Waaqayyo lubbuu ishee mootummaa taagalchuun isiniin jedha obboloota kiyyaa akkasuma gaa jireenyi biyya lafaa kanarratti akka garuu jireenya bara baraa deemuu waaqayyo biraa qabnaa isiniin jedha obboloota koo garuu lubbuu ofirratti akkasitti murteessuun cubbuudha. Lammaffaa jireenya biyya lafaalee akkasumas of ajjeesuun jireenya lafa kanarra hin dhabu akkasuma jireenya bara baraallee argatan namni ofiin of ajjeesu mootummaa waaqayyoon galu jedha. Wangeela irratti isiniin jedha obboloota kiyyaa. Waaqayyoon dammoo biyya keenyatti haraaramu kun namoonni baay'een lubbuu isaanii darbaa jiru sababa garaa garaatiin nama guba garuu waaqayyo waan hundumaa keessatti loota keenya biyya keenya eeguun isiniin jedha obboleettii yoo kanallee waaqayyo mootummaa isaatti siyaa yaadatu warroonni kaan immoo jaalatanii dhabdanis obboloota kiyyaa isiniin ta'u kanaaf bakka waan isiniif hin taaneef malee bakka itoo isiniif ta'e waaqayyoon gara kamiin waan isiniif ni jedhe biyya lafa kanarra immoo qormaanni hin dhabamu hundi dhugaan dubbachuuf soba namoonni baay'een goyyoon sanii harka keessatti shamarri baay'ee gowwaadha biratti mataa ta'e
dhiironni baay'een afaan isaanii giddaama bakka afaan dammaqanii tukayeessuuti gara kamiin harka keessa akka galfatan barbaadu isin garuu demmoo biyaas bakka nama kama dhibba keessaa baasanii dhibba keessaa dhibba jaalachuun miti nama jechuudha nama wangeela akka nama jaaladhu malee nama hin jedhamu siree boloota kiyyaa gaadha garuu aman danda'u sirriitti akkatti of gatuun nigaan beekone garuu akka kiyyaatti akkatti nama jaalatu otoo gaggeessuuni baay'ee dogongora guddaadha. Yeroo aartii fi fakkeenyaaf yeroo aartii lubbuu isheetti murteessu isteeji yeroo tokko teessee otoo yaaddee boru kana caalaa argachuu dandeessi. Egaa waan hundumaaf waan godhe waaqayyotu beekaan isiniin jedha obboloota kiyyaa. Isin immoo warroonni jaalatanii dhabdan illee isiniif hin taane taanaan waaqayyoota akka waaqayyoota fedhisaa kan ta'e fedha waaqayyoo kan ta'e jireenya keessan irratti raawwatu. Amma gaafa heerumtanitti namoota meeqatu isin jaalataa jechuudha namoota meeqa garuu tokkommoo yoo lapheedhaan jaalata maafan dhabe adeemu kan keessanii bakka kan biraatinis fedha waaqayyoon የኔ ያለ ሻገቴን ጀራ ሻገቴን አማር kan keessan kan ta'etti maanna waan ta'eef ofin ittisinaan isiniin jedhabaloota kiyyaa dama waaqayyoon gaa'ela keessan gaa'ela eebbifamaa isiniif haa kennu carraa keessan waaqayyoon haa tolchuu hunda keenya carraa keenya waaqayyoon haa tolchuun isiniin jedhabaloota kiyyaa waan hundumaa dama waaqayyo jenna waan hundumtuu hin tola. Amma keessa baasa kuxeen jiran dha ammallee siree kan doonee itti naqeemidha. Sebelum itu konak saja dengan bulat kia, dia mencuri aja. Kino makin memuan untuk makanan nak enjera mana entah pasal. Kino perlu sekian apa sih enjera mas. Aku tu mesti tak bersih ni, gimas sesuatu nak eno jadi gimas sama kacang kaya. Asli kino shorba le ucap enjera mesti enjera perlu sekian. Kasuma ujian dinner kasuma ucap enjera. Yosni kitole shirina tarsala kina tarsa akasuma biletako ndike sanu galatoma bye galatoma. Everybody, thank you for watching. You see my channel, you can subscribe. Thank you all, thank you everybody, thank you. Galatoma ndike sanu bolota kiya waaqayyoon isina eebbisu warrilleen jabaadhaa jettanii isinillee waaqayyoon isina eebbisu eebbifama.
Sinin jedha holma kiyya kana fakkaata hunda sallee sinin waraabne dibdoo waan dheeratuuf kun hunduu obboloota kiyya egaa jedha rabbiin biyya jirtanitti sinaa eegu. Bye.